Mata dureen irra ilaaluu deemnu waa'ee hepataayitasiiti. Dhukkuba tiruuti. Dhukkuba tiruu kana kaleessa galgala xiqqoo ilaallee hin dhiifne. Hepataayitasii jechuun kulkuluu tiruudhaati. Inflammation of liveriidhaani hepataayitas jedhaniini. Inni kun sababoota hedduurraa dhufuu danda'a. It is multiple etiology qaba. Koozii isaa hedduudha. Hiikkaan isaa hepataayitas jechuun acute illness with jaundice. Dhukkuba yeroo gabaabaadhaa ta'ee kan qaama kana halluu qaamaa tana biicaa nama godhu. Akkasumas altered liver function test yeroonii fi tiruun tun dalaguu jirti moo hin jirtu jedhanii qoratan. Qorannaan isaa sun jijjiiramuun qaamarra mul'achuudhaa fi chronically progressive to liver dysfunction yeroonii fi namarra cimi guutumaa guututti tiruun tun dalagaa dhiisuu dandeessi. Dhukkuboota akkana nama godhu kanaani hepatitis jedhaniidha. When symptom amma hepatitisii kana bakka lamatti adda baafna. Acute fi chronic jennaan. Acute jechuudha yoonii fi mallattoon tuni mallattoon asii gadi lakkaa'u ta'e kun kulkulli isaa kun baatii 6 taate acute jedhaniin. Yoommoo baatii 6 oliif kan namarra turtu taate chronic jedhaniin. When symptom and the sign or laboratory abnormalities persist for more than 6 months, it is considered chronic. Mallattoon namarra mul'achuu kanaa fi laaboraatoorii irratti yeroo ilaalan jeeqamiinsi mul'achuun kun baatii 6 oliif yoo namarra ture chronic jedhaniin. Common causein dhukkuba tiruudhaa kana maali? Koosiilee gurguddaa 4tu fide. Koosiin inni jalqabaa vaayirasiidha. Vaayirasiin hepatitis vaayirasii jedhaniini taayipii 5tu jira. Taayipii A, B, C, D fi E dha. Taayipii A fi taayipii E'n bishaan faalame fa'aa dhuguudhaan keekoo oraarruutiidhaan namatti daddabra. B fi C'n ammoo B'n sexual intercourse illee ni dabra, dhangala'aan qaama namtichaa irraa bahu nama tuttuquudhaan wantoota akkanaatiin dabra. D'n ammoo yoo B'n dura jiraate malee hin dhufu. Kooziin hepataayitasiidha. Tokkoffaan vaayirasiidha jenna. Vaayirasii hepataayitasii gosa 5 kana. Akkasumas episteembarri vaayirasii fi vaayirasoota warreen tiruu miidhuu danda'an. Sababni lammaffaadha sababoota dawaa irraa dhufu. Meedisinii dawaan kun ka tiruu tana madeessuu jira. Ka tiruu tana miidhu. Fakkeenyaaf anti-TB meedisinii dawaan TB'dhaaf fudhatamu tiruu tanarratti dhiibbaa fida. Akkasumas antireetiroovaayiraal dawaan vaayirasiidhaaf fudhatamu. Dawaan warreen vaayirasiin qaama isaanii keessa jirtu yeroo fudhatan dawaan sun saayid effektiin isaa tiruu miidhuudha. Kabiraa antikonvalsantiidha dawaalee gaggabaaf fudhatamu. Akkasumas paaraastaamool. Paaraastaamool namni dhukkubbii mataatiif fudhachaa oolu kuni tiruu irratti miidhaa fida. And herbal medicine akkanumatti dawaadha jedhanii muka garaagaraa dhuguun dawaa mukaa yoo dhuyte tiruu teessi madeessa. Sababni lammaffaadha dawaadha jenna. Sababni sadaffaadha autoimmune disease jedhanii dhukkuboota qaamni ofumaaf immuniitiin qaamaa dogoggoraan tiruu tana miidhu. Autoimmune hepataayitasiidha jira. Sababa immuniitiin namtichaa tiruu tana miiteef dhukkubbii tiruudhaa ta dhuftu. Sababni afuraffaadha deposition diseaseidha. Garmalee kuufamuu dhukkuboota garmalee kuufamuu irraa dhufan. Fakkeenyaaf heemokiroomaatoosis. Heemokiroomaatoosis jechuun sababa rakkoo jiinii irraa kan ka'e qaamni ayiranii garmalee ofitti fudhata. Hanga silaa kan namaa fudhatu ol fudhata. Nyaata keessaa garmalee ayiranii xuuxamu kanaanii heemokiroomaatoosis jedhaniidha. Inni biraa wiisan diisiisii. Wiisan diisiisii qaama keessatti garmalee kooppariin baay'achuudha.
Wantoonni afran kun hepataayitasii fiduu wantoota danda'an. Inni tokkoffaan vaayirasii jenna. Inni lammaffaan dawaadha jenna. Inni sadaffaadhaa sababa auto immuniitiin namtichaa yooniif dogoggoraan qaama namtichaa kana miidhee sababni afuraffaadhaan diipooziishiniidha jenna. Amma gaa namni tokko dhukkuba tiruu qaba jechuudha. Amma dhukkubni tiruudhaa yoo vaayirasiidhaan dhufu kana taate malee isaan asii gadii kun hin daddabran namarraa namatti. Warreen ammoo vaayirasiidhaa kun namarraa namatti ni daddabra. Mallattooleen ijoon namni tokko dhukkuba tiruu qaba jaaniin clinical featuring right upper quadrant abdominal painidha. Garaa kanaatiitu karaa harka mirgaa kanaan karaa cinaacha jalatti olaanu kanaan dhukkuba. Inni biraa fiiveriidha. Layidaa qaba namtichi. Ka biraa faatiik dadhabbiidha. Maalaayisii qaba. Maalaayisii jechuun akkuma na godhuun beeku. Eessaas dhukkuba yeroo itti akkuma na godhuun beeku yoo siin jee maalaayisii yaaniidha. Anoroksiyaa qaba namtichi. Nyaanni ittiin tolu loss of appetite jechuudha. Nausea and vomiting. Lolloocisuudhaa fi haqqisiisuu qaba. Ka biraa mallattoon isaa yellow or dark colored urine qaba. Fincaan isaa yookaan halluun keelloodha yookaan immoo bifa kookaa-koollaadhaan fakkaata. Sagaraan isaa peeliidha. Peeliidha jechuun akka nama biyyee nyaatee fakkaatti. Boora jechuudha. Physical finding wantoonni ati qaama isaa kanarratti agartu. Inni jalqabaa jaawundisiidha. Biicaa tahuu qaamaa fi ijaati. Halluu keelloo qabaachuu. Akkasuma right upper quadrant tenderness garaa kana gara mirgaatiin yerooniif cinaacha jalaan qabattu ni dhukkubdi. Inni biraa heeppaatoomegaalii qaba. Tiruun tun ni iituuti. Asaayitasii qaba. Asaayitas jechuun bishaan garaa kana keessatti kuufamuu jechuudha. Iitahuu garaadha. Idiimaa qaba. Qaamni ni iitawa. Ka biraa astereksisii qaba. Astereksis jechuun harka kana yerooniif achi akkanatti diriirfate humniti tuni achi diriiruu dadhabuu if duuba akkanatti lafa bu'u loss of muscleidha. Humna dhabuu jechuudha. Akka nama harkee hollatu harkee yeroo achi diriiree dafee if duubaas deebi'a. Inni biraa mental status change qaba. Sammuun isaa tuni haalli sammuu isaa kun ni jijjiirama. Qorannaaleen godhamu nama rakkoo tiruu qabuuf aspartate transminase liver enzyme kana teestii godhan. Enzymoota tiruu keessa jiru kana laaboraatooriidhaatti ilaalan. Alkaline phosphate qaama namaa keessa jiru akkasumas bilirubinii. Bilirubin jechuun caccabaa silaa qaamni xuraawaa ofirraa baasuu qabu. Yoo kun heddummaate halluun biicaa ta'a. Inni biraa seeram albuuminii. Albuuminii pilaazmaa pirootiiniin hangamti akka qaama namtichaa kana keessa jira. Pirootirombiin taayimii yeroo dhiinitti kan taru. Hepatitis viral markeriin tiruun tuni sababa vaayirasiitiin miidhamuu jirtii wantoonni agarsiisan. Hepatitis B surface antigenii. Antigeniin dhiiga keessatti ta vaayirasii kanaa mul'achuu akkasumas anti-hepatitis C virus antibody fi hepatitis A virus immunoglobulin M. Immunoglobulin M sababa vaayirasii A kanaaf qophooyte jiraachuu. Yoo sababa autoimmunity irraa kan dhufu taate autoimmune markeriin keessa mul'atti. Qorannaa wanni addaan baasaniin kompiitaraan ka biraa abdominal ultrasoundiidhaanii tiruun tun miidhamuu fi miidhamuu dhabuu adda baasan. Wallaansi namoota kanaaf godhamu objektiivii sadii qabna. Kaayyoo gurguddaa sadii qabna. Kaayyoon jalqabaa identify and treat cause dha. Adda baasuudhaan wal'aanuudha namticha kana. Yeroodhaan dhukkuba isaa kana adda baafnee isa ta'uu wal'aanuudha. Kaayyoon lammaffaadhaa precipitating factory waan isii tanatti hammeessu jira. Wantoota sababa ta'uu jiran kana adda baasuudhaan wal'aanuudha. Kaayyoon sadaffaadhaa to relieving symptomidha. Mallattoo tanarraa wayyeessuudha. Nam farmaakooloojikaalii wal'aansaan dura wantoonni godhamuufii qaban. Nam farmaakooloojikaalii jechuun dawaa maletti jechuudha. Withdrawal of hepatotoxic medicine. Dawaa summii ta'uu jiru san
dawaa tiruu tana miidhuu jiru san dhiisisiisuudha. Takkaa yoonii fi muka ka dhugu jiraatu taate muka san akka dhiisu goona. If patient has poor oral intake yoo ta'e namtichi afaaniin homaa fudhachuu hin dandeenye akkasumas yoo haqqisaa qabaate sababa rakkoo tiruu tanarraa sammuunsaa yoonii fi kan yaaduu dadhabdu taate of wallaale bed restii yookaan hospitalizationii barbaachisa. Hospitaala ciibsuun. Nyaata akkam faadha ajajnaa fi high calorie fluidii nyaata kaarboohayidireetii hedduu qabu. Gulukoos dirinkii wantoota mimmi'aawan gulukoos of keessaa qaban akka dhugu cuunfaa kuduraalee fa'a. Akkasumas light porridge marqaa lallaafaa akka nyaatu san gorsina. Yeroonii fi namtichi kuni when patient is oral intake is poor namtichi afaaniin fudhachuu yoo dadhabe if there is vomiting akkasuma yooniif namtichi haqqisa jiraate IV'dhaan dextrosii kenninaaf. Dextrosii jechuun gulukoosii jechuun 40% kana IV'dhaan kennuudhaaf jechuudha. Decrease protein intake yoo namtichi kuni namoota rakkoo tiruu qaban pirootiinii nyaachuu isaa ni xiqqeessina. Waan akka foonii fa'aa akka hin nyaanne. Maaliifi carraa tiruu tana daranuu itti hammeessuudhaaf qabaata. If there is risk of encephalopathy, decrease protein intake. Amma encephalopathy jechuun summii silaa qaama keessaa bahuu qabu. Xuraawaa qaama keessaa bahuu qabu kana tiruun baasuu dadhabdee xuraawaan kun qaama kana wal gahee sammuullee gahee yoo sammuu tana dalagaa dhoorge of wallaalchisee encephalopathy jaaniidha. Kabiraa namoota rakkoo tiruu kana qabu avoid constipationidha. Sagaraan akkatti hin goggogne dhoorgu. Fi avoid alcoholidha. Alkoolii kan fayyadamu. Maaliif wantoota rakkoo tiruu tana hammeessan keessaa tokko alkoolidha. Farmaakoolojikaalii dawaa kam kenninaa fi nama dhukkuba tiruu qabu jechuudhaaf treatment is depending on the cause. Ka'umsa isaa irratti hundaa'u. Yoo vaayirasii taate antivaayiraalii kennamaa fi sababoota isaarra hundaa'uudhaan dawaan kennamaaf. Kanaafuu namoota dhukkuba tiruu qabu refer to hepatitis specialistii ispeeshaalistoota tiruudha isatti ergamuun barbaachisa. Rakkoon itti aantu liver failure and fulminant hepatitis jaaniidha. Liver failure jechuun namoonni liver failure jechuudhaaf tiruun tun dalagaa dhiisuu jechuu guutumaa guututti. Acute liver failure jechuudhaaf rapid development of severe acute liver injury a person who previously normal liver. Nama kanaan dura tiruun isaa normaalii taate irratti daftee miidhaan tiruudhaatu yoo itti fiidee hepatic encephalopathiin itti dhufti. Takkaa tiruun tun guutumaa guututti dalagaa dadhabdee xuraawaa qaama keessaa baasuu dadhabde. Namtichi kun amma koomaa keessa seene. Amma yoo of wallaale acute liver failure jaaniidha. Namoota a person who previously normal liver tiruun isaa nagaya turte. Yeruma gabaabaa keessatti qabamee dhukkuba kanaan yoo of wallaale acute liver failure jaaniidha. Fulminant hepatitis jira. Fulminant hepatitisiin torbaan 8 keessatti nama duraan tiruun isaa nagaya turte. San irratti yoonii fi encephalopathy mul'ate. Fulminant hepatitis jaaniidha. Isaan kun lachuutu waluma fakkaata. Takkaa namni tokko eega qaamni isaa biicaa ta'e torbaan 2 keessatti hepatic encephalopathy irra yoo gahe sammuun isaa yoo of wallaalte bakka jiru fa'aa yoo wallaale fulminant hepatitis jaaniidha. Kooziin isa kanaa maali? Acute liver failureedhaa fi fulminant hepatitis kana kooziin isaanii kanuma reefu lakkoofne afransan takka vaayirasiidha yookaan medikeeshiniidha yookaan immoo autoimmuuniidha yookaan bakka takkatti heddummaachuu rakkoolee saniiti. Clinical featuring
Mallattooleen namoota kanarra mul'atan jaawundisii qaban, qaamni isaanii guutuutti halluu keelloo qabaachuu, akkasumas biliidingii dhiiguu fa'aa danda'u, ni dhiigan fa'aadha. Asaayitas diimaa qaban. Asaayitas jechuun dhangala'aan peritooniyaal kaavitii kana keessatti yoo kalloodhaa fi garaa kana gidduutti yoo dhangala'aan bishaan walitti qabame asaayitas jedhaniin. Ideemaan ammoo dhiita qaamaati. Heepaatik insefaalooppaatii jechuudha. Dippiresdi meentaal istaatas. Namtichi of wallaalee reestilasnasii yoo miirri jeeqame isaatti dhaga'ama. Boqonnaa yoo dhabu. Dikiriisdi yuriin aawutput. Hammi inni fincaan baasu yoo gad bu'e. Acute liver failure jedhaniin. Investigeeshiniin qorannaaleen godhamu kanuma reefu jalqabarra ilaallisan. Wanni ilaalan enzaayimoota tiruudha. Akkasumas hepatitis surface antigenii wantoota kana laaboraatooriidhaatti ilaalan. Namoonni acute liver failure qaban the patient should be treated in ICU setting. ICU jechuun intensive care unit jedhaniin bakka dhukkubsataa ija keessa eegan. Bakka sanitti achitti wal'aanamuu qaba. Akkuma inni dhufeen secure airway godhaniiti karaa qilleensaa bananii oksijiinii irra kaa'anii IV laayinii dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin irra kaa'anii hypoglycemia yoo qabaate yooniif gulukoosiin dhiiga keessaa hedduu gad bu'e hypoglycemia correct godhanii wal'aananii akkasumas hypotensionii dhiibbaan dhiiga isaa yoo garmalee gad buute shookii keessa jiraate kana wal'aanan. If patient is unconscious NG tuubii galchanii yoo namtichi sun qof hin beekne taate NG tuubii tuubboo funyaaniin garaacha keessa galchaniitiif kaatetaraayid urinary bladder akkasumas kaatetara galchanii fi ICU'tti ergan. Dirqama namoonni heepaatik acute liverii qabu, liver failure warreen qaban ICU'datti wal'aanamuu qaban. ICU jechuun bakka peeshantii kana daqiiqaa 5-5 haala isaa to'atan jechuudha. Liver cirrhosisiidhaa jira ammaas. Liver cirrhosis jechuun godaannisaa tiruudha jechuudha. Tiruun tuni madooyitee madaan ishiitu tishuun isiituni akka of duuba deebitee biqiluu hin dandeenyetti yoo godaannisa taate iskaarii yoo uummattee liver cirrhosis jedhani. Late stage'dha. Isteejii xumuraati. Kulkula jalqabaa kan isteejii jalqabaa kanarraa kaatee lakka isiin tuni miidhaan itti deemtuuni godaannisaa waa deema. Yeroo san cirrhosis jedhaniin. Distortion of architecture of liver with information of regenerative nodule. Architecturein isaa haalli bifti isiidhaa yoo jijjiirame haalli isii yoo jijjiirame akka duraan teessurraa sababa godaannisa kanaatiin bifti isii jijjiiramteeti waan damee xixiqqoo duraan hin qabne irra baafatti. Iteeroon tuni orgaanii kaan irraa waan adda godhe yooniif muramtellee deebitee biqiluu dandeessi. Carraa deebitee biqiluu qabdi. Yooniif waan isii miidhuu jiraasan kan irraa kuttu taate deebitee biqilti. Of duuba deebitee. Garuu cirrhosis jechuun akka of duuba deebitee biqiluu hin dandeenyetti yoo miidhamte cirrhosis jedhaniin. Kooziin ishii tanaa maali? Maaltu tiruu tana madeessee godaannisatti fida? Akka of duuba deebitee biqiluu hin dandeenye maaltu godha? It can result from any cause of chronic liver disease. Dhukkuboota tiruudhaa yeroo dheeraadhaaf namarra ture sanirraa dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf chronic viral hepatitis dhukkuba tiruudhaa sababa vaayirasiitiin dhufe yeroo dheeraaf namarra ture. Alcoholic liver disease sababa alkooliitiif tiruun tuni madooyitee miidhamte. Sababa sanirraa yoo dhufu taate ni godaannisuuti. Patient with cirrhosis
Develop variety complication. Namoonni tiruun isaanii eegama dhoyitee booda godaannisa taatu rakkoolee hedduudhaatiitu irra mul'ata. Which cause morbidity and mortality. Qaamaa hir'isuu danda'a, ajjeesuu illee danda'a. Common complicationin namni tokko tiruun isaa madooyitee madaan sun yoo godaannisa taate rakkooleen achii booda dhuftu asaayitasiifa. Asaayitas jechuun garaan dhiita'uudha. Kan biraa spontaneous bacterial peritonitis. Yeruma sanii baakteeriyaan kun gogaa kalloo garaacha kana gubbaa jirtu, garaachaa fi kalloo gubbaa tana jidduu jirtu achi jidduu seenee dhukkubsuu eegala. Varicose bleedingiidhaan dhufa. Namtichi dhiiga haqqisa. Hepatic encephalopathiidhaan dhufa. Hepatic encephalopathy jechuun summiin qaama keessaa silaa ba'uu qabdu kun qaama keessatti wal eegdee namtichi sababa kanarraa of wallaaluu jechuu sammuunsaa confusionii fa'aa itti dhufa. Hepatorenal syndrome itti dhufa. Hepatorenal syndrome jechuun sababa rakkoo tiruurraa kaleen dalagaa dhiisuu jechuudha. Kan biraa hepatocellular carcinoma. Seelii tishuu tiruudhaa san keessatti kaansariin mudatti. Kaansariidhaatu biqila. Rakkoolee akkanaa kanaan dhufuu danda'a complicationin namni tokko yoo tiruun isaa godaannisa taate. Mallattooleen namoota liver cirrhosisii qaban irratti mul'attu. Symptomiin generaalii non specific taate ta dhukkuboonni hedduu walitti qaban. Non specific jechuudha. Mallattoolee dhukkubni hedduu walitti qabu jechuudha. Ta'a akkam fa'aa faatiigii fa'aa qaban, dadhabbii fa'aa nyaanni itti toluu tituudhaa fi kiiloon gabbuu fa'aa qaban. Symptom of complicationin yoonii fi xaxaa biraa kan uummatte taate rakkoo dabalataa yoo qabdu taate qaamni faan dhiita'uudha. Body swelling, hemaatimesis, dhiiga haqqisiisuu yookaan melenaa. Melenaa jechuun sagaraan gurraattii taatee bahuu jechuudha. Namoota garaa keessa dhiigu jiranii jalaan yeroo sagaraan baatu sagaraan isaanii gurraattiidha. Kan biraa liver and spleen may be enlarged. Spleen isaaniitii fi tiruun isaanii ni dhiitoyti. Garaan mirgaa fi bitaan illee ni dhiitawa jechuudha. Kara lachuu toonu. Inni biraa scleral icterus. Scleral icterus jechuun biicaa tahuu scleraadha. Scleraa jechuun ija tanarraa isa adii qabu kanaan scleraa jedhama. Isa halluu adii qabu kanaatiitu keelloo jijjiirama. Inni biraa parotid gland enlargement. Parotid glandiin xannacha gurra kanaan jala jiru. Xannacha bakka afaan itti adda banatan kana ha'ama kanarra jiru parotid glandiin isa kanaatiitu dhiitama. Palmar erythemaadhaa jira. Palmar erythema jechuun fiinti qubbeenii yookaan keessi harkaa sanachi jennu kun diddiimachuu akka nama waan oowwituu harkaan qabateetti. Inni biraa ispaayider. Iskiriinii mul'atu keessa. Bakka jiru. Ispaayider anjiyoomaa jechuun ispaayider anjiyoomaan hidda dhiigaa kanaatiitu akka waan muka akkanatti irra naqaniitti akka waan dhidhiibuu deemaattu keessa mul'ata. Akka nama aaroon nyaatteetti. Ispaayider anjiyoomaa jaaniin kana suuraa isaa isiniifin erga booda. Inni biraa pubic and axillary hair loss qaba. Rifeensi naannawa qaama saalaatiin jiruu fi akkasumas rifeensi bobaa jala jiru irraa dhuma namoota kana. Asaayitas and edemaa qaba. Qaamni guutuun ni dhiitawa akkasumas garaallee ni dhiitawa. Yoonii fi encephalopathy taate namtichi kun hirriiba rafu. Sleep disturbance qaba. Behavioral or mental status change. Amalli isaanii jijjiirama. Haala maraatuu fa'aa fidachuu danda'a. Yoonii fi
heepaatik ensephaalopaatii qabaate. Yooniif summiin silaa xuraawaan qaama keessaa bahuu qabu kun qaama keessatti wal eege qaama keessaa bahuu baate. Investigeeshiniin namoota kanaaf godhamu qorannaaleen ijoon dhiiga isaa kana ilaaluudha. CBC dhiiga hunda complete blood count jaaniin akkasumas transaminase alkaline phosphate bilirubin prothrombin time. Prothrombiniin hanga yeroo silaa dhiignitti kan taru jechuudha. Serum albumin plasma protein jaaniin proteiniin dhiiga keessa jiru hangam takka keeraatiniin caccabaan silaa qaamarraa qulqulleeffamee bahuu qabu. Yuuriyaa, elektirolaayitii wantoota qaama namaa keessa jira kalakkaawamuu qabu hunda isaanii ilaalama. Hepatitis B surface antigen vaayirasiin kun keessa ni jira moo hin jiruudha. Hepatitis C antibodiin keessa ni jira moo hin jiruudha. Inni biraa abdominal ultrasoundidha. Garaa kana kompiitaraan ilaaluudha. Namoota haqqisaa qabu saniif dhiiga warreen haqqisuuf upper GI endoscopy fayyadamanii keessa gallaaluudha. Bakka dhiigni sun irraa dhufu. Upper GI bleeding irratti ilaallee jira. Tiriitimentiin namoota kanaaf godhamu kaayyoon isaa kaayyuma takka qofaati. Objektiiviin isaa reduce complication rateidha. Sababa kanaan du'aatii dhuftu gad hir'isuudha. Nam farmaakoolojikaalii namoota asaayitasii qaban nama garaan kun ta'eef salt restrictionidha. Soogidda kan nyaanne dhoorkina. Jechuun guyyatti giraama 2 gad akka fayyadamu jechuudha. Soogidda kan to'inne dhoorkina. Monitor weight regularly. Kiiloo isaa kan inni hordofu guyyatti. Akkasuma bed rest godhuu qaba. Ciisuu qaba hospitaala. For encephalopathy low protein diet godhachuu qaba. Namoota tiroon isaanii tuni miidhamte sababa kanarraa sammuun isaanii jeeqamu jirtu. Summiin tuni sammuu seentee sammuu dalagaa dhoorkite nyaata pirootiinii hedduu hin qabne nyaachifna. Nyaata kaarboohayidireetiidha. Endoscopy sclerotherapy or banding for variceal bleeding. Endoscopy fayyadamnee bakka dhiigu jirtu san dhiiga san hidhu. Takkaanii hidhanii yookaan guban. For variceal bleeding dha. Kana egaa warreen ispeeshaalistii dhaatiitu endoscopy kana fayyadamee bakka dhiigni irraa yaa'u jiru san ujummoo dhoote san hidha. Farmaakoolojikaalii dawaaleen godhamuuf yoo namtichi asaayitas qabaate dhiita yoo qabaate first line spironolactam kennaniif. Spironolactam miligiraama 50 irraa hanga 200tti kennama. PO daily guyyuu miligiraama hanga kana kennanii fi titrate to higher dosage with caution. Yooniif irraa wayyaa'uu baate doozii isaa kana ol dabaluu dandeenya. Titrate jechuun dachaa 2 yookaan dachaa 3 godhuu jechuudha. Dachaa 2 yoo goone 100, 3 yoo goone immoo 150. Maximum doozii guyyatti 400 ol qotuun qaba. Namni spironolactam fudhate gaayinikoomaastiyaa fa'aa qaba. Side effectiin dawaa kana harma nama baasiisa. Namoota renal failure qabuuf namoota kaleen isaanii dalagaa dhiifteef hin kennamu dawaan kun spironolactamiin kun. Foormiin inni itti jiru bifa taabileetiidhaatiin jira. Kan miligiraama 25 jira, kan 100 jira. If there is no response to spironolactam, yoonii fi dhangala'aan kun sababa kanaan irraa hir'achuu baate dawaa kana eega kennite yoo irraa wayyaa'uu baate furoosimaayidii daballaaf. Furoosimaayidin laaseksii jaaniini dawaalee nama fincaansisan. Isa kana miligiraama 20 hanga 40tti PO'dhaan ganamaa galgala kennaniif. BID titrate carefully to desired effect. Dafee dhangala'aa kana qaama keessaa akka fixuuf doozii isaa kana dabaluu illee ni dandeenya. Garuu
Rapid flu shift may precipitate hepatic encephalopathy illee fiduu danda'a. Rakkoo sammuudhaa san itti hammeessuu waan danda'uuf garuu of eeggannaadhaan ta'uu qaba. Nama furoosemaayidii fudhate saayid effektiin irra mul'attu haayipovoolemiyaadha. Dhangala'aan kun hedduu keessaa yaa'ee waan dhumuuf dhangala'aan qaama keessaa gad bu'uu danda'a. Akkasumas haayipokaalemiyaan mudachuu danda'a. Potaasheemiin qaama keessaa gad bu'uu danda'a. Ootootoksisiitii gurra fa'aa nama miidhuu danda'a. Hypersensitivity reakshinii muduu danda'a namoota garii allergic reakshinii. Namoonni furoosemaayidii hin kennamneef nama salfaa meedisiiniidhaaf hypersensitivity qaban. Nama dawaalee kana yoo fudhatan allergiitti ta'u saniif hin kennamu. Akkasuma nama dhangala'aan duraanuu qaama keessaa gad bu'aadha. Nama BP'n isaa gad buute saniif hin kennamu. Warreen haayipokaalemiyaa qaban warreen potaasheemiin qaama isaanii keessaa gad bu'uu mirkanaa'e osoo isaan sirreessine kennaniif. Haayipokaalemiyaan kun akka hin dhufneef ispaarinolaaktamii fi furoosemaayidii kana yeroo waliin kennitu 10-4 proportion goota. 10-4 proportion jechuun ispaarinolaaktamii harka 10 yoo goote furoosemaayidii 4 jechuudha. Baalaansii akka inni ta'u akka potaasheemii keessaa yaasee hin finneef. Warreen ensephaalopaatii qabaniif warreen summiin isaatu sammuu seentee namtichi of wallaale warreen konfiyuushinii qaban farastilaayinii laaktuloos kennaniif. Laaktuloosiin sagaraa kana laaffisuudhaaf 10 ml PO'dhaan kennaniif. ml 10 hanga 30 sa'aatii 8-8tiin. Wanni dawaa kana kenninuuf to soft stoolidha. And no diarrhea. Yeroo guyyaadhaa sagaraan akka lallaafattuu fi akka namtichi kun yaasaan itti hin dhufne saniif kennaniif. Laaktuloos namni fudhate filaatulensiidha qaba. Dhuufuudhaatii itti heddummaata. Abdominal cramp illee qaba. Garaa kana nama cicciniina. Garaa kana sitti hin tolu. Kontiraaindikeeshiniin isaa gaalaaktoosiimiyaa fa'aa fiduu danda'a. Gaalaaktoosiimiyaa jechuun gaalaaktoosii shukkara gaalaaktoosii jedhamu aannan keessaa gad xiqqeessuu danda'a. Akkasumas intestinal obstruction namoota qabaniif hin kennamu. Hypersensitivity to lactulose warreen dawaa kana yoo fudhatan qaamni isaanii lolu warreen saniif illee hin kennamu. Namoonni of eeggannoodhaan dawaa kana fudhatan warreen dhukkuba sukkaraa qaban fa'aa akkasumas namoota isa kana fudhachuu hin dandeenye fa'aadhaaf hin kennamu. Bifti dawaa kanaa bifa shirooppiitiin ni jira, bifa ineemaatiin ni jira. Kani jalaan karaa akka ineemaatti kennaniifii jira. Olterneetiiviin isaa bisokodaayil. Kaayyoon keenya sagaraan akka ittiin goggogne godhuudha. Bisokodaayil miligiraama 5 irraa hanga 10tti ganama galgala kennaniif. Yookaan maaginiiziyeem salfeetii. Maaginiiziyeem salfeetii yoo taate miligiraama 10 irraa hanga 20tti PO'dhaan in glass of water preferably before breakfast. Nyaataan dura burcuqqoo bishaanii godhanii fi saniin dhugu. Pilaas laaktuloosii yookaan bisokodaayil yookaan maaginiiziyeem salfeetii kana biratti meetirindaazol kennaniif. Meetirindaazolii miligiraama 250 PO'dhaan guyyatti yeroo 3 kennaniif. Warreen ensephaalopaatii qabaniif. Warreen isoofaajiyal varaayisii qaban warreen dhiiga sana haqqisaniif. Akkasumas prevention of varicose bleeding akka dhiiga haqqifne namoonni sadarkaa kanarra jiran san ittisuudhaaf piroopraanoolool kennaniif. Piroopraanooloolii kana miligiraama 20 irraa hanga 40tti PO'dhaan 2 to 3 times daily. Guyyatti yeroo 2 hanga 3 kennaniif.
start low doozii irraa ta'uu qaba. Doozii xiqqaarraa eegallee escalate gradually. Escalate gradually jechuun increase gradually jechuudha. Xiqqoo xiqqoon dabaluu jechuudha. Side effect isaa gad hir'isuudhaa fi doozii isaa xiqqaarraa kaanee gara guddaatti xiqqoo xiqqoon dabalaa deemna. Warreen spontaneous bacterial peritonitis qabaniif namoota liver cirrhosis kana cinatti rakkoo baakteeriyaadhaa qaban kan baakteeriyaan kalloo garaadhaa tana jidduu seene achi jidduu seenee achi jidduu dhukkubsu jiruuf tiriitmentiin first laayinii dawaan nuti kenninuuf seeftiraaksiinidha. Seeftiraaksiinii miligiraama 1000 IV'dhaan karaa hidda dhiigaatiin ganamaa galgala for 7 up to 10 days guyyaa 7-10 fudhata. Alternatiiviin isaa yoo kun hin jiraanne seeprofilooksaasidha. Seeproo miligiraama 200 IV'dhaan ganamaa galgala torban tokkoon guyyaa 10 fudhata. Yookaan immoo amoksaasilin kilaavuliniik aasiidii ogmantiinii. Ogmantiin 1 up to 0.2 giraamii IV'dhaan amoksaa 1 giraamii dhaabe kilaavuliniik aasiidii 0.2 giraam walitti guyyatti yeroo 3 torban tokko hanga guyyaa 10 fudhata. Namoota spontaneous bacterial peritonitis qabuuf ta'anii osoo inni kun hin qabne dawaa kennaniif prophylaxisii namoota kennamuufii jira. Namoonni prophylaxisiin kennamuuf prophylaxis jechuun dawaa osoo dhukkubni sun hin qabne dursanii fudhatan jechuudha. Akka dawaan sun akka dhukkubni sun hin qabneef. Indication isaa patient who recover from episode of spontaneous bacterial peritonitis. Namoota spontaneous bacterial peritonitis kanaan qabamee irraa fayyu jiru. Nama irraa fayye akka lammaffaatti hin deebineef dawaa fudhatu jira. Severe liver disease with ascites fluid protein is lower than 1.5 gram. Osoo teeni bacterial peritonitis hin jiraatin nama dhukkuba tiruudhaa cimaadhaan qabamee akkasumas garaan isaa kun dhiitee pirootiiniin isa keessa jiru. Pirootiinii qaama isaa 1.5 gram per decilitrii ta'e namoota saniif illee ni kenna. In patient with gastrointestinal bleeding and severe liver disease namoota dhiiga haqqisu jiru. Warreen dhiiga haqqisee ture dhukkuba tiruudhaa cimaa warreen qabaniif prophylaxisiidhaaf dawaalee antibiyootikiidhaa kenninaaf. Akka baakteeriyaan kun peritoneal cavity kana dhufee akka hin dhukkubsine. First laayiniin dawaan kennamuuf norfloxaciinidha. Norfloxaciin miligiraama 400 PO'dhaan deeyilii kenninaaf. Alternatiiviin isaa seeproodha. Seeprofloxaciin miligiraama 750 PO'dhaan once weekly torbaanitti yeroo takka fudhata. Yookaan cotrimoxazole. Cotrimoxazoliin tiraayimetoopiriimii fi salfaamegzaazoolii walitti kotrii jaaniini miligiraama 960 PO'dhaan guyyuu fudhata. Kanaafuu wallaansi namoota rakkoo tiruu qabaniif godhamu isaan hangammaan tanaa kana laalle kana